Kun Ooltee Bulteedha. Bakka jirtan maratti nageenya isin haa dhaqqabu. Ooltee Bultiin teessan nagaa isiniin jecha. Ooltee Bultii har'aan tanaatiin Ooltee Bultii idil addunyaa, Ooltee Bultii Afrikaatii fi Ooltee Bultii Itoophiyaadha kan biyya keenya qabannee gabaabinaan kan isin biraan geenyu ta'a. Ooltee Bultee kan isin dhiyeessaa jiru an Udii Muusaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Barnaabaas Hambisaatiitu wajjin jira. Hanga xumura Ooltee Bulteetti turtiin teessan Ooltee Bultee wajjin haa taatuun isiniin ja'a. Ooltee Bultee jalqabaatiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaadha. Waamicha nagaa qaamolee hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'aniif taasiseeti jira. Pirezidaantichi toora fuula Feesbuuka dhuunfaa isaatiin akka maxxansetti yoo ta'e harki nagaaf diriire har'allee walitti deebi'ee hin jiru jechuudhaan kan dubbatan yeroo ta'u pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waamicha nagaa naannoo isaa keessatti hidhattoota hidhatanii sochii irratti argamaniif taasisuun kun ka jalqabaa ta'uu baatus ammoo waamichi marsaa kana taasisee harki nagaaf diriiree jiru haga ammaan deebinee harki mootummaan nagaaf diriirsee jiru haga ammaa walitti hin dachaane haga ammaa harki nagaaf diriiree jiru harri nagaaf banamtee jirtu balbalti nagaaf saaqamtee jirtu osoo walittiin deebiin jirti naannoo Oromiyaatiif nagaatu mala Oromiyaadhaaf nagaatu mala haadhorii Oromootiif nagaatu mala abbootii Oromootiif nagaatu mala dargaggoota Oromootiif nagaatu mala shamarran Oromootiifis nagaatu mala qe'ee Oromootiif jaarsolii Oromootiif abbootii Oromootiif barattoota Oromootiif qonnaan bultoota Oromootiif daldalaa Oromootiif nagaatu mala jechuudhaan bal'isee dhimma nageenyaa ilaalchisuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis Abdiisaadha waamicha bal'aa dhimma nageenya irratti fuulleeffachuudhaan taasiseeti jira. Waamichi nageenya pirezidaantichi taasise kun ammoo kan yeroo jalqabaatiif taasise ta'uu baatullee waamicha nageenya marsaa kana dura taasisaa turan hundarra bifa addateen waa'ee barbaachisummaa nageenya irratti fuulleeffachuudhaan kabajamoo pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha Shimallis Abdiisaadha yaamicha nagaa bal'aa taasisaniiti jiru. Qe'een Oromoodha ammoo akkuma beekamu akkuma namni hundi gurra isaatii qabu waggoottan dabare kana keessa qe'ee hokkaraa fi jeequmsi itti baay'ate qe'ee qaamni hidhate eegamaa fi gamana dhaabbachuudhaan itti wal haleelaa jiru qe'ee misoomarraa daqqamte mooraa nagaan qabne taateeti jirtu jechuudha qe'een Oromoodhaati. Qe'ee Oromoo kanas ammoo sadarkaa kanarraa akka ga'u ka godhe waldiddaa humnoota hidhatanii afaan qawweetiin qabsaanii fi bosona jiranii fi humnoota mootummaa jidduutti deemaa jiruun yeroo ta'u ammoo waraana waggoota dabran kana keessaaf eegaa yeroo coomsaatii jalqabe guutummaa kutaalee Oromiyaa bakka humnoonni hidhatan itti baay'atanitti deemaa jiruun gaagaamni guddaanis jeeti jira. Qeefi qabeenyarraa lammiiwwan nagaa buqqaaniiti jiranii qonnaan bulaan qonna isaa sirnaan geggeeffachuu dadhabeeti jira. Yeroo silaa qotuu qabutti waraana dheeyisaa yeroo isaa dabarsaati jira jechuudha. Kanarras dabruudhaan barnootarraa harcaatiin guddaanis uumameeti jira. Dinagdeen uummata Oromootii fi dinagdeen jiraattota naannichaatis guutumaan guututti Reqqisaati jira yookaan ammoo daddaaqamaati jira jechuun ni danda'ama. Kanarras dabruudhaan ammoo sababa nageenyi hin jirreef ummatichi naannicha keessa guutumaan guututti akka barbaadetti socho'ee deemee dalagatee galuudhaaf hojjetatee galuudhaaf dheeboteeti jira jechuun ni danda'ama. Akka fakkeenyatti yoo kakaasnu taate guutummaa kutaalee Wallaggaa keessatti afgaafii gabaabaa qonnaan bultootaa fi jiraattonni naannichaa dhiyeenya kana torbaanuma kana keessa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wajjin geggeeffatanii jiraniin qonna dadhabneeti jirra. Sababa wal waraansa mootummaa fi humnoota hidhatanii naannicha keessa socho'an jidduutti deemaa jirurraa ka'uudhaan ummanni naannichaa osoo hin qotatin jira. Yeroon kun ammoo yeroo silaa qonnaa yeroo lafa isaanii qonnaa qopheeffatan yeroo qonnaan bulaan qonnaa qophaa'aa jirutti bakka biratti yeroo lammiiwwan biyyattii guutummaa kutaalee biyyattii keessa jiran hojii qonnaa isaanii irratti bobba'aa jiranitti nuti ammoo sababa wal waraansa qaama lameen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa jiran kana jidduutti deemaa jiruutiin sababa humna hidhataatii fi humna mootummaa jidduutti wal waraansa deemaa jiruun guutumaan guututti qonna dhabnee jirra.
lafti teenya waggootaaf lafa baateeti jirti lafa gabbataadhaa fi lafa oomishaa fi oomishtummaaf mijjatu lafa bareedaa osoo qabaannee jirru guutumatti osoo lafti teenya hin qotatin lafti tun lafa bahaati jirti kanarraa ka'uudhaan ammoo beelaaf saaxilamaati jirra osoo qabnu dhabaaf saaxilamaati jirra osoo misoomuu dandeenyu misooma daarreeti jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif sagalee reediyoo sagalee Ameerikaatiif gaa ibsa kennaniiti jiran jechuudha kanas haa ta'u san garuu immoo mootummaan naannoo Oromiyaadhaa gama isaatiin waamicha nageenyaa irra deddeebiidhaan qaama hidhateef karaa nagaatiin akka galanii fi karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaa irratti akka hirmaataniif waamicha taasisaa tureeti jira jechuudha. Akkuma dur waamicha karaa nagaa mootummaan naannoo Oromiyaadhaa taasisaa ture irra deebi'uudhaan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaa harki nagaaf diriiree haga ammaa walittiin dachaan jechuudhaan waamicha seena qabeessa qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jiru akka qabsoo karaa nagaatti deebi'u akka mana isatti deebi'ee kabarbaadi ammoo karaa nagaatiin dorgomee biyya geggeessuu akka danda'u kaanis ammoo gama qaama barbaadetti gama hawaasattis makamee jiruu fi jireenya isaa geggeeffachuu danda'u bal'inaan kaasuudhaan ammoo hundumaa ol ammoo qe'ee Oromootiif Oromoodhaaf uummata Oromootiif Oromiyaadhaaf guutumaan guututti nagaa barbaachisa jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa kabajamoo Shimallis Abdiisaadhaa waamicha taasisaniiti jiran jechuudha. Waamicha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaa gama toora fuula Facebook isaaniitiin taasisan kan hordofuudhaan ammoo qondaalli siyaasaa olaanaan KFO'dha Koongirensii Federaalistii Oromoodhaa katee Jawaar Mohammad ammoo deebisaa gama toora fuula Facebook isaaniitiin kannaniin dhugumaan waamichi mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyaaf godhe dhaaddannoo waraanaa godhuudharra filatamaadha waraanaan dhaaddachuurra waraanaan wal injifanna jechuurra waamicha nagaa taasisuun waan filatamaa ta'uu eega dubbatanii booda waamichi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaan taasisa kun ammoo dhuguma yoo ta'u taate jalqaba irratti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa mootummaan naannichaa jechuudha. jalqaba irratti hidhamtoota siyaasaa guutumaa kumaatamaan lakkaa'aman kan naannoo Oromiyaa keessa bakka garagaraatti hidhamanii jiranii fi qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoodhaa kan manneen murtiidhaa bilisa baasee isaan ammoo haga ammaan tanatti mana hidhaa keessatti argaman gadhiisuudhaan haa nutti garsiisuu lammaffaarratti ammoo haqa qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoodhaa jal battee urgeessaadhaa jechuunis ammoo qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo battee urgeessaadhaa kan dhiyeenya kana ajjeefamuudhaan reeffi isaa alatti argame haqa nama kana haqa qondaala siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kana baasuudhaan namoota yakka kana keessa harka qaban namoota ajjeechaa kana keessa harka qaban seeratti dhiyeessuudhaan itti gaafatamummaadhaaf dhiyeessuudhaan olaantummaan seeraa haa kabajamu gochoota lameen kana yoo godhan ammoo waamichi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadha pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaadha kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaan taasisan kun waamicha dhugaadhaatii fi waamicha araaraa gochaan deeggarame ta'a kana godhuudhaan waamichi kun waamicha gochaan deeggarame waamicha jecha qofatti nafne waamicha jechaa fi gochaan wal maddii deemaa jiru ta'uu nutti agarsiisu jechuudhaan qondaalli olaanaan KFO'dha Jawaar Mohammad dubbataniiti jiranii Jawaar kana janii yeroo jiranitti ammoo qaamni garagaraatis waamicha bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadha kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaa taasise kana hordofuudhaan yaada garagaraa kennachuu irratti ka argaman yeroo ta'u adeemsi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waamicha nagaa taasise kun adeemsa gaariidhaa fi waan itti baratamuu qabu ta'uu dubbachuudhaan garuu ammoo waamicha irra deddeebiidhaan taasisan kana waamicha bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaadha irra deddeebiidhaan taasisu kun gochaan deeggaramuu akka qabu gaafataniiti jiran jechuudha. Afrikaan kibbaa filannoo pirezidaantummaa isii geggeeffatteeti jirti jechuudha gaa'e filannoo pirezidaantummaa Afrikaan kibbaa torbaan kana keessa geggeeffattee turte kungaa filannoo pirezidaantummaa akka ardii Afrikaatti akka addunyaatti eeggamaa turee fi filannoo biyyi siyaasa dinagdeedhaa fi sochii sadarkaa Afrikaatti taasifamuu fi sochii siyaasa keessatti sadarkaa addunyaatti taphatamu keessatti biyyi gahee murteessaa qabdu biyyi Afrikaa kibbaa geggeeffatte waan ta'eef filannoon kun sadarkaa addunyaatti filannoo akka malee eeggamaa turee fi filannoo ijji hawaasaa idil addunyaa hedduun irra buutee eegaa turte yeroo ta'u ammoo filannoo bara kanaatiin paartiin
sirna apartheid booda paartiin ANC jaamuu fi sirni apartheid eega Afrikaa kibbaa keessatti kuferraa jalqabee Afrikaa kibbaa geggeessaa jirugaa milkii hanqataati jira milkirraa hongawaati jira jaamuudhaan gabaasaaleen miidiyaaleen adda addaa qabatanii baa jiran kan agarsiisu yoo ta'u ammoo filannoo Afrikaa kibbaa kanarratti dorgomaa cimaa Prezidaantii Afrikaa kibbaa ka yeroo ammaan tana jechuunis Prezidaantii Cyril Ramaphosa ni ta'a jedhamee eeggamaa kan ture Julius Malema ammoo dorgommii keessa hagas mara osoo hin seenin bu'aa filannoo haga ammaa adeemsifamaa jirurraa baruun danda'ameeti jira gaa'e Julius Malema nama siyaasaa ardii Afrikaadha yookaan ammoo nama siyaasaa Afrikaa kibbaa diddaadhaan beekamu yookaan nama sirna garagaraatti irratti finciluudhaan mootummaa mormuudhaan daangaa kaa'ame tarkaanfachuudhaan hedduu beekamuu fi nama siyaasaa mata jabinaan baay'inaan beekamu yeroo ta'u Julius Malemaan Party isa Party Economic Freedom Fighter EFF bakka bu'uudhaan egaa kan pirezidaantummaadhaaf dorgomaa ture haasoo mormisiisaa fi haasoo falmisiisaa haasoo adda addaa taasisuudhaan Julius Malemaan nama siyaasaa Afrikaa kibbaa beekamtummaan isaa sadarkaa Afrikaa kibbaa sadarkaa ardii Afrikaatii fi sadarkaa biyyoota Afrikaa garagaraatti irra dabree sadarkaa addunyaatti beekamu yommuu ta'u Julius Malemaan paartiin isaa haga ammaan tanaatitti sagalee argateen sadarkaa afuraffarra jira jechuun ni danda'ama jechuudha bal'ina paartii siyaasaatiin ANC'n paartiin pirezidaantummaa eega bara apartheidiin sirni warra apartheidii Afrikaa kibbaa keessatti hundeen buqee darbamee asitti biyya bulchaa jiru dursaa kan jiru yeroo ta'u itti aanee yeroo muraasaaf paartiin morkattoota kan biraa kan warra adii of keessaa qabu sadarkaa lammaffaarratti argama jechuudha paartiin Julius Malemaa faan sadarkaa sadaffaa baay'ina deeggartootaatiin qabatanii turanillee garuu filannoo ammaan tana bara 2024 ammoo Afrikaan kibbaa adeemsifatte kanaan guutumaan guututti paartiin Julius Malemaadha paartiin Economic Freedom Fighter EFF'n sadarkaa xumuraa afuraffarra jira jechuun ni danda'ama bu'aa firii filannoo biyyoolessaa Afrikaan kibbaa geggeeffate ka haga ammaan tanaatitti beekamee jiruun jechuudha haga ammaan tanaatitti ammoo paartiin sirna apartheidii booda olaantummaadhaan Afrikaa kibbaa geggeessaa turee fi paartiin pirezidaantummaa Afrikaa kibbaa qabatee ture ANC'n milkii honga'uudhaan sadarkarra hin jiru gaa'e yoo hanga xumuratti eeggame bu'aan firii filannoo Afrikaa kibbaa kanaan paartiin ANC'dha kun kan hin dursinete walitti paartiilee biraatiin qindaa'uudhaan mootummaa hundeessuudhaaf kan dirqamu ta'a jechuudhaan gabaasaaleen miidiyaaleen garagaraa qabatanii baa jiran ibsaniiti jiranii waa'ee filannoo Afrikaa kibbaa eega hangana jenne booda waa'ee paartii Economic Freedom Fighter paartii akka addunyaatti gurra guddaa qabu paartii Afrikaa kibbaa yoo kan laallu taate ammoo gabaabinaan paartichi bara 2012 kan hundeeffame yeroo ta'u waggaa 11 booda hojii gaggeessaa olaanaan paartii EFF Julius Malemaan eega paartii biyya bulchaa jiru ANC keessaa paartii Cyril Ramaphosa faa keessaa baafame booda kan hundeeffame yeroo ta'u Julius Malemaan ammoo haasaa falmisiisaa sadarkaa addunyaatti taasisuudhaan nama beekamuudha haasaa inni taasise keessaa bara dabree jechuunis ammoo erga Hamaasii fi Israa'el waraanuu jalqaban haasaa taasiseen Hamaas akka biyya isiidha weerartoota Israa'el irraa ittistuuf yoo filannoo Afrikaa kibbaa hamoonu taate hidhannoo waraanaa guutumaan guututti ni dhiyeessina jechuudhaan Julius Malemaan haasaa falmisiisaa taasiseen sadarkaa addunyaatti dhageettii argatee gurri isaatis babal'ateeti jira jechuudha kanas haa ta'u san Julius Malemaa fi paartiin isaa Economic Freedom Fighter'n EFF'n guutumaan guututti filannoo Afrikaa kibbaa bu'aa firii filannoo Afrikaa kibbaa hagammatti adeemsifame yeroo laallu hin milkooyne jechuun ni danda'ama jechuudha paartiin biyya bulchaa jirus ANC'nis akka duraatitti dursaan jiru paartichi sagalee hagammaatitti argateen jidduma tana ka jiru yeroo ta'u yoo ammoo hanga xumuratti firiin bu'aa filannoodha adeemsifame yeroo laalamu kan hin dursine ta'e ANC'n paartiilee biyya keessa jiran ka biraatii wajjin walitti qindaa'uudhaan paartii biyya bulchu mootummaa Afrikaa kibbaa jaarrate jechuudhaan amanamee jira. Pirezidaanti Joo Baayiden Hamaasiif yaanni waraana dhaabuu guutumaa guututti fudhatama ni argata jaamee amanamu
Israa'eliin dhiyaachuu ibseeti jira jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Joo Baayiden kana hajaan ammoo ibsa miidiyaaleef kannaniin dhimmicha irratti yeroo ta'u Hamaasiif yaanni guutumaan guututti dhukaasa dhaabuudha gara Israa'eliin dhiyaate kun yookaan ammoo wixineen dhukaasa dhaabuudha Israa'el guutumaan guututti dhukaasa dhaabuudhaaf Hamaasiif dhiyeessitee akka jirtu pirezidaantiin Ameerikaadhaa Joo Baayiden himeeti jira jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo kana kajaan ibsa White House irraa gabba'uudhaan dhimma waraana Gaazaati irratti kannaniin yeroo ta'u ibsi pirezidaantiin Ameerikaadhaa Joo Baayiden dhimma waraana Gaazaa irratti kannan kun ammoo masaraa White House irraa kannan guutummaa addunyaatti yeroo ammaan tanaatti ibsa fudhatama argatee jiru ta'uu bira dabre guutummaan lammiiwwan biyyoota idil addunyaa ibsa anaa dhufu janii simatan jechuun ni danda'ama gaa'ee waraana Gaazaa keessatti ji'oota dabraniif adeemsifamaa jiruun Gaazaan guutummaa guututti barbadeeyte jechuun ni danda'ama. Akka dhaabbanni mootummoota gamtooman qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana Gaazaa irratti adeemsisee agarsiisutti yeroo ta'u immoo Gaazaa harki walakkaa ol yookaan ammoo parsantiin 85 ol guutummaan Gaazaadhaa barbadooytee kan jirtu yeroo taatu manneen barnootaa parsantii 80 ol ta'an Gaazaa keessatti barbadaa'anii jiranii kana biras dabruudhaan ammoo ijaarsi gamoolee fi manneen hawaasaa kuma 80 ol ta'an yookaan ammoo parsantii 80 ol ta'an guutummaa Gaazaa keessatti manneen jireenyaa barbadaa'aniiti jiranii Gaazaa deebisanii ijaaruudhaaf Gaazaa bakka duraan turtetti deebisanii dhaabuudhaaf Gaazaa akka waliigalatti Gaazaa duraan turte fakkeessuudhaaf gara bara 80 ol akka itti fudhatu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaameeti jira jechuudha. Gamoolee jijjiganii fi guutummaan guututti gaagaama waraanaan kana hordofuudhaan Gaazaan akka biyyan jirree taateeti jirti jechuudha gaa'ee. Waraana haga ammaan tanatti Hamaasii fi Israa'el jidduutti adeemsifameen lammiiwwan nagaa lammiiwwan Filisxeen 36,000 ol ta'an kan ajjeefamanii jiran yeroo ta'u lammiiwwan 100 siqan ammoo qaamaa hir'ataniiti jiranii qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amus ammoo guutummaa Gaazaa keessatti barbadaa'eeti jira jechuudha. Hamaas ammoo gama isaatiin kana ilaalchisuudhaan ibsa yeroo adda addatti kennee jiruun Israa'el humni qubattoota yookaan ammoo weerartoota Israa'eeliin jechuudhaan Hamaas kan yaamu mootummaan Israa'el lammiiwwan Filisxeen lafa isaatirratti dararaa fi gaagaamni balaan irraan gaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudhaan dubbataniiti jiranii. Kanaafis taatu akkuma onkololeessa torba kadabre kanaafis taanaan akkuma onkololeessa dabare wareegama baasan yookaan ammoo gatii kafaluudhaaf jiru jechuudhaan itti dhaaddataa tureeti jira jechuudha. Hamaasi yeroo ammaan tana ammoo kanas haa ta'u san wixineen labsii dhukaasa dhaabuudha Israa'eliin Hamaasiif dhiyaate gara mootummaa Qaxaariin gama Hamaas dabaree ka jiru yeroo ta'u Hamaasis wixinee labsii dhukaasa dhaabuudha Israa'el isaa dhiyeessite kana anaa dhufu jee fudhatee jiraachuun isaa beekameeti jira jechuudha. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden White House irraa ibsa wal waraansa Gaazaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuudhaan kennanitti yoo ka ta'u taate ammoo wixineen dhukaasa dhaabuudha Israa'el Hamaasiif dhiyeessite kun kutaa 3 ka qabu yeroo ta'u kutaan jalqabaa ji'oota 6 keessatti xumurama ja'ameeti jira gaa'ee. Kutaan jalqabaa ji'oota 6 keessatti xumurama ja'ame kun ammoo durarratti guutumaan guututti Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuudhaa fi lafa Filisxeenotaa keessatti lafa Yerusaalem keessatti akkasumas ammoo guutummaa baajiddu galeessaa keessatti sagaleen sababa wal waraansa Hamaasii fi Israa'eliin sagaleen dhukaasaa tokko akka hin dhagaamne dhaabuu kan jedhu yeroo ta'u lammaffarratti ammoo namoota bakka lammiiwwan nagaa Gaazaadhaa yookaan ammoo lammiiwwan nagaa Filisxeen itti argaman baay'inaan itti argaman bakka lammiiwwan nagaa qubatanii jiran hunda keessa waraanni Israa'el tokko osoo nafin hidhattoonni Israa'el weerartoonni Israa'el guutumaan guututti kanneen Gaazaa fi West Bankis weeraranii jiran bakka namoonni itti baay'atan keessa osoo nafin guutumaan guututti walitti qabanii baasuu kan yeroo ta'u sadaffarratti ammoo namoota miidhaman namoota butaman namoota qaamaa irratan shamarranii fi daa'imman manguddoota dabalatee Hamaasis namoota butee ifarkaa qabu namoota
haleellaa tasa Israa'el irratti geggeesseen onkololeessa torba butee gara Gaazatti fudhatee fi achi butee isaanii dhabamsiise keessa kanneen lubbuun jiran kanneen harkaa qabu akka guutumaan guutuutti deebisee gara dhaabbata fannoo diimaadhaatii fi baatii diimaa idil addunyaatiin Israa'eliif dabarsee kannu dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dabarsee kannu dhaabbata NGOlee yookaan ammoo dhaabbilee tola ooltummaa idil addunyaa yeroo kana Palestine yookaan ammoo Gaazaa keessa socho'anii jiraniif dabarsee akka kennu garasiin ammoo gara lammiiwwan Israa'el guutummaa guutuutti Tel Aviv dabarsee akka kennu waada kan galchisiisu yeroo ta'u wixineen kun xumura irrattis ammoo lammiiwwan Palestine kanneen kumaatamaan lakkaa'amanii fi hidhamanii mana hidhaa garagaraa keessatti argaman mana hidhaa Israa'el keessatti dararamaa jiran wal jijjiirraadhaan guutumaan guutuutti dabarsuudhaan gara Palestinitti akka deebi'an mana hidhaa Israa'el keessa bakka itti dararamaa turan keessaa baafamuudhaan gama lammiiwwan Palestiin kun gama mana isaaniitti akka deebi'an taasisuu kan danda'u akka ta'e wixineen labsii Joe Biden Israa'el Hamaasiif dhiyeessite jechuudhaan ibsan kun kan if keessatti hammatee jiru yeroo ta'u wixineen labsii kun ammoo xumura irrattis nagaa baajiddu galeessaatiif nagaa biyyoota baafagootiif nagaa biyyoota ardii Eeshiyaatiif nagaa biyyoota gaanfa Afrikaatiif nagaa biyyoota Afrikaatiif nagaa biyyoota Ameerikaatiif nagaa biyyoota Awuroopaatiif nagaa biyyoota idil addunyaa hundaaf kabuusuu fi nagaa gurri biyyoota idil addunyaa gurri hawaasa idil addunyaa hundi nagaa akka argatuuf wixinee labsu jechuudhaan Joe Biden dubbataniiti jiran jechuudha wixineen dhukaasa dhaabuudha Israa'el Hamaasiif dhiyeessite kun ammoo akkuma jaame guutumaan guututti hojiitti ka hiikamu yookaan ta'u taate ammoo guutumaan guututti wal dhabbeen baajiddu galeessaa keessatti deemaa jiruu fi waraanni Israa'el fi Hamaas kan lammiiwwan kumaatamaan lubbuu isaanii xitifee nyaatee jiru kan lammiiwwan hedduu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuudhaan ala bulaa taayisee baqataa taayisee jiru kan itti goolabamu kan gurri hawaasa addunyaadhaa hara itti galfatu taajaameeti eegama jechuudha. Egaan hordoftoota keenya Ooltee Bulteen isin biraan gaa turre kanumaan raawwateeti jira. Ooltee Bultee ka isinii dhiyeessaa ture an Udii Muusaati gama ogummaa kaameraatiin Barnaabaas Hambisaatiitu nu wajjin ture. Ooltee Bultiin teenya kanumaan raawwateeti jira. Ooltee Bultiin teessan nagaa taatuun isiniin jaa.